Yeroo Waaqayyo nuuf kenne kanatti fayyadamaa Waaqayyo yeroo bareedaa nuuf kenne yeroon kun yeroo Waaqayyootidha. Yeroo kana immoo yerootti inni gara keenya dhufee jireenya keenya fayyisudha. Kanaaf waamicha kanatti guddaa hin gammanna. Egaa Waaqayyo nama waamee erga nama waamee zim jedhee nama hin gadhiisu, nama eebbisa, nama fayyisa, nama gargaarachuudha. Maqaan Waaqayyo eebbifamu. Kanaaf obboloota koo eebbifamaa isiniin jechaa yeroo kana immoo yerootti Waaqayyoon kadhannudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos isa nu gargaaree isa barruu isaa irratti nu baatee araara isaa guddaa sana keessatti nu golboobee yeroo kanaaf saatii kanaan nu ga'ee Waaqayyoon keenya kana hin galateeffanna. Kanaaf hundi keenya lafa jirutti Waaqayyoon haa galateeffannu. Yaa Waaqayyo Waaqa Hafuura Qulqulluu mootii Waaqa lafaa si galateeffannaa galanniif ulfinni guutuun siif haa ta'u. Ilaa kunoo yaa Waaqayyo Gooftaa nu gargaartee nu wajjin taatee harka nu qabdee hojii diinaa hundumaa nurraa rukuttee warra galataa gootee nu dhaabdee jirtaa si haa galatu. Kunoo obboleettiin koo nagaadha, obboleessi koo nagaadha, ani nagaadha. Nagaan kun siinidha. Siin nagaa arganne, siin jireenya arganne, siin darbine, siin oolle. Ati abbaa gaariidha kan nama hin buufne, kan nama hin dhiibne. Gooftaa Yesuus Kiristoos siif galata laanna. Galanniif ulfinni guutuun siif haa ta'u. Ati simboo keenyadha, ati milkaa'ina keenyadha Gooftaa Yesuus. Hamaa dura keenyaa rukuttee du'aa nutti darbatamu, xiyya hamaa nutti darbatamu hundumaa nurraa deebistee warra galataa gootee nu dhaabdee jirta. Galanni ulfinni guutuun siif haa ta'u. Ilaa kun obboloonni koo siin eegamani, an siinan eegame. Addana ga'uun keenya siinidha, gargaaramuun keenya siinidha. Abbaa si galateeffanna. Galanniif ulfinni guutuun siif haa ta'u. Warra gargaarame si galateeffata, warra darbe si galateeffata, warra jiraate si galateeffata. Inni kun immoo anaaf obboloota kooti. Darbinee si galateeffachaa jirra, oollee si galateeffachaa jirra, jiraannee si galateeffachaa jirra. Galanni guutuun siif haa ta'u Gooftaa. Bara baraan si haa galatu. Yeroo kana immoo fuula kee araaraa nutti deebisi. Yaa Waaqayyo kunoo fuula kee duratti argamnee jirra. Cubbuu hedduu qabna. Obboleessa miineerra, obboleettii miineerra. Walii keenya irratti kaanee wal madeessineerra. Abbaa kunoo fuula kee duratti argamnee jirra. Wanti si duraa dhokatu kamiyyuu hin jiru. Ati keessa namaaf yaada namaa qortee kan beektu. Hafuura namni ittiin geggeeffamu hundumaa miijantee kan beektudhaati. Yesuus yeroo kana sin kadhadha. Fuula araara kee nutti deebisi yaa Waaqayyo. Araarri kee nuuf haa ta'u Gooftaa. Qilleensa keenyaaf araara nuuf, dachee keenyaaf, biyya keenyaaf, obboleessa obboleettii keenyaaf, jireenya keenyaaf, waldaa kanaaf, saba keenyaaf, lafa sagaleen kun itti dhaga'amu hundumaatti araarri kee haa ta'u Gooftaa Yesuus. Ilaa kun obboleettii si dhaggeeffachaa jirtu kan, obboleessa si eeggatu kan, ilaa yaa Waaqayyo lubbuu si eeggachaa jirtu kan, abbaa yeroo kana araaraan bira ga'i. Jireenya keenya fayyisi yaa Waaqayyo. Egaa kunoo dadhabina qabna, wallaalummaa qabna, cubbuu qabna. Abbaa Hafuura Qulqulluu cubbuu namaatti kan nama qulleessu si duwwaadha Gooftaa. Yeroo kana kunoo fuula kee duratti argamnee jirra. Akkuma dubbatte dubbii sagalee kee keessatti ba'aan keessan kan isinitti ulfaate hundumtuu fidadhaa gara koo kottaa isinan boqochiisa. Narraas baraa ani garraamidha jedhe. Kunoo gara keetti baqannee jirra. Cubbuu keenya baadhannee, ba'aa keenya baadhannee yeroo kana fuula araara kee nuuf ibsi Gooftaa. Fuula kee nutti deebisi yaa Waaqayyo. Biyya keenyatti araarami, maatii keenyatti araarami, maatii obboloota koof araarri kee haa ta'u, maatii koof araarri kee haa ta'u, jireenya keenyaaf araarri kee haa ta'u. Araaraan gara keenya ilaali, araaraan gara keenya ilaali Gooftaa Yesuus. Kan si eeggatuun salphatu, kan si eeggatuun miidhamu, si eegganna si malee waan biraa tokko hin qabnu Gooftaa Yesuus. Yeroo kana araarri kee haa ta'u. Lafa sagaleen kun itti dhaga'amaa jirutti qilleensa araara kee haa mul'atu. Abbaa gara keenya ilaali. Ayyaana kee nutti uwwisi Gooftaa Yesuus. Hafuura kee nuuf ergi. Egaa Addaamiif Yowaan kan isaan fuula kee duraa baqatan sababa qullaa ta'aniifidha. Namni gaafa qullaa ta'uu nama akka isaatti iyyuu ba'uu hin danda'u. Qaanii guddaadha hawaasa keessatti akka biyyaatti. Nummoo kunoo yaa Waaqayyo har'aa uffata uffannee adeemaa jirra. Ani isa kana miti kanan jedhu. Hafuurri kee namatti hir'atee jennaan hafuurri kee namarra hin jiru taanaan namni qullaadha.
yoo nyaate naman quubsu, yoo nyaatan naman quubsu, yoo dhugan nama dheebuu naman baasu, yoo uffatan namatti hin bulluqu. Jireenyi namaa lolamaadha. Yeroo kana yaa Waaqayyo sin kadhadha. Maqaa Yesuus Kiristoosin hafuura kee nutti uwwisi. Hafuurri kee gara keenya haa dhufu Gooftaa Yesuus. Yeroo kana ayyaana kee nutti uwwisi Gooftaa. Siin bareenna, siin milkoomna. Bareedinni keenya siinidha. Boca adda addaa ofitti bocnee miti. Yookaan dibata adda addaa ofitti dibnee miti. Ati simboo keenyadha. Abbaa sin kadhadha. Yeroo kana hafuura kee nutti uwwisi. Ayyaanni kee gara keenya haa dhufu. Abbaa sin kadhadha kottu gara keenya. Hamaan lafa jiru haa rukutamu. Macca hafuurra meenyaa inni of tuulummaadhaan argamee jennaan Waaqayyo qabee gad darbate. Inni har'a gara biyya lafaa kanaatti darbatamee kan jiru. Har'as of tuulummaadhaan jireenya namaa keessa kan guute, sammuu namaa kan lolu, dhukkubaan bifoota adda addaatiin kan deemu, lafa sagaleen kun itti dhaga'amaa jiru. Yesuus rukuteera lafa jiru maqaa Yesuus. Dhaami maqaa Yesuus Kiristoos. Ergamoonni seexanaa, hafuurri jawwee digimtiin, xibaarri, hafuurri macoon, hafuura hammeenyaa bifoota adda addaatiin kan deemtan, bifa dhokataan, bifa mul'ataatiin kan fiddan, sammuu namaa kan nyaattu, dhukkubaan jireenya namaa kan nyaattu. Yesuus dhaami lafa jirtu maqaa Yesuus. Dhukkuba nana maqaa Yesuus Kiristoos lubbuu kana gadhiisisu. Jireenya kana kan loltu, abjuudhaan dhuftee kan cannattu, sin balleessa kan jettu, hin jiraattu kan jettu, maqaa Yesuus Kiristoosiin halkan lafan taane dhaqxee kan bulchitu, jireenya nama kana kan dhiphistu, sammuu kana kan waraante. Yesuus gubadhu lafa jirtu maqaa Waaqayyo. Gubadhu maqaa Waaqayyo Waaqa jiraataati. Namoonni jireenyi keessan lolamaa kan ta'e sammuun keessan kan dhiphatu. Lafa jirtan harka keessa mirgaa kana fuudhaati mataa keessan irra kaadhaa. Nan kadhadhaa. Waaqayyo fayyisaadha. Lafa hundumaatti harki Waaqayyo hiixatee hin qaqqaba. Yesuus Kiristoos jireenya kee kan dhiphise, nagaa kee kan nyaate, fayyaa kee kan nyaate. Amma sa'aatii kanaa kaasee jireenya kee gadhiisii asoo. Yesuus Kiristoos fayyinni siniif haa ta'u. Yesuus Kiristoos fayyinni siniif haa ta'u. Ati sammuu nana qabdee kan jirtu, sammuu kana bittee kan jirtu, kireeffattee kan jirtu, itti kan galte ati. Fura xibaaraa suura irratti kan hojjetamu, rifeensa mataa irratti kan hojjetamu, maqaa Yesuusiin maqaa ishee irratti kan hojjetamu. Yesuus gubadhu maqaa Yesuus. Yesuus gubadhaa. Yesuus Kiristoos gubadhaa. Sammuu kanarra, jireenya kanarra dhukkubni gogaa irratti argamtee kan jirtu, keessa kan nyaachaa kan jirtu, dhukkuba maqaa hin qabne maqaa qabuun rakkisaa kan jirtu. Keessa Yesuus keessaa sokki. Godaani keessa, godaani keessa, godaani keessa. Maqaa Yesuusiin. Sammuu kanarra, jireenya kanarra. Tufi keessa. Dhangala'e maqaa Yesuus Kiristoos. Yesuus gubadhu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Gubadhaa. Waldaa kana kan loltan, waldaa kana kan rakkistan, geggeessitoota kan loltan, jibba jireenya namaatti kan naxxan, akka namni waliif hin galleef, tokkummaa namaa kan nyaattan, tokkummaa geggeessitootaa kan nyaattan, tokkummaa amantootaa kan nyaattan, maqaa Waaqayyootiin isin ifadheera, siifadheera maqaa Yesuus Kiristoosiin. Tufi lafa sagaleen kun itti dhaga'amtu, tufi sammuu namaa keessa, tufi laphee namaa keessa, tufi jireenya namaarra, tufi mul'ata namaarra. Yesuus galagale maqaa Yesuusiin. Galanni guutuun siif haa ta'u yaa Waaqayyo. Hojii hamaa kana waan rukutteef si haa galatu. Namoonni nagaa dhabaa kan turtan, jireenyi keessan lolamee kan jiru, nagaan isiniif ta'eera. Namoonni dhukkubsattanii jirtan fayyitaniittu. Harki Waaqayyo gara keessan ga'eera. Harki Waaqayyo isiniif dhufeera. Warri amantan Gooftaa Yesuus si haa galatu. Galanni guutuun siif haa ta'u. Harka kee ammayyuu nuuf diriirsi. Gara keenya kottu. Hubannaa ogummaan ittiin dubbii sagalee kee dubbadhu naaf laadhu. Abbaa nu gidduutti argan. Ayyaana kee natti uwwisi Gooftaa. Ayyaana ittiin tajaajilu, ayyaana ittiin dubbii kee dubbadhu ati naaf laadhu. Obboloota iddoo adda addaa ta'anii dubbii sagalee kee kana dhaga'aa kan jiran ati fayyisi. Ati kana hundumaa waan gootuuf ulfaadhu. Maqaa jaallatamaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Gooftaan koo isin haa eebbisu, eebbifamaa. Egaa namoota qophooftanii jirtan Waaqayyo isin fayyiseera. Waaqayyo dhukkuba maalis dhukkubsadhaa. Mataa ba'uus maalis haa ta'u. Dhukkubni dhukkubumadha. Dhukkuba kana immoo kan rukutu Waaqayyoodha. Kanaaf harki Waaqayyoo isin bira ga'eera.
warri amantan galanni waaqayyoof haa ta'u. Afurri qulqulluun natti meenaan isinii kadhadhee maqaan waaqayyoo eebbifamu. Dubbii sagalee waaqayyoo kanan irratti dubbadhu akkas kan jedhu irrattan dubbadha. Gara waaqayyootti deebi'ii jireenya argattaa jedhee dubbadha. Yookaan gara waaqayyootti deebi'anii jireenya argachuu waan jedhu wayiin kana irratti dubbachuu barbaada. Kan afurri qulqulluun gara koo fidee gara waaqayyootti deebi'anii jireenya argachuu. Jalqaba maaltu dursaa gara waaqayyootti deebi'uu, isa booda immoo maaltu argama gara waaqayyootti gaafa deebi'amu jireenya argatu jechuudha. Akkuma akkas jedhe mitiiree akkas jedhe dubbii sagalee isaa keessatti Yesuus isin gara kootti deebi'aa ani gara keessanittan deebi'aa. Eenyu dursachuudha? Nutu gara isaatti deebi'uu dursachuudha. Gaafa nu gara isaatti deebinu waaqayyo immoo gara keenyatti deebi'aa jechuudha. Kanaaf har'a kana afurri qulqulluun saba kanatti himi yookaan waldaa warra wangeelaa Abinezer jedhamu kanatti ergaa kana ittiin naaga'i saba achi jiru lubbuu achi jirutti dhaqii itti naaf himi naan jedhee kana afurri waaqayyo natti himee gara waaqayyootti deebi'aa jireenya argattu jedhiiti itti himi naan jedhe. Kanaaf gara waaqayyootti deebi jireenya argatta yookaan gara waaqayyootti haa deebinu jireenya argannaa kan jedhu jechuudha. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Akkuma akkas jedhe mitiiree akkas jedhe dubbii sagalee isaa keessatti Yesuus isin gara kootti deebi'aa ani gara keessanittan deebi'aa. Eenyu dursachuudha? Nutu gara isaatti deebi'uu dursachuudha. Gaafa nu gara isaatti deebinu waaqayyo immoo gara keenyatti deebi'aa jechuudha. Kanaaf har'a kana afurri qulqulluun saba kanatti himi yookaan waldaa warra wangeelaa Abinezer jedhamu kanatti ergaa kana ittiin naaga'i saba achi jiru lubbuu achi jirutti dhaqii itti naaf himi naan jedhee kana afurri waaqayyo natti himee gara waaqayyootti deebi'aa jireenya argat jedhiiti itti himi naan jedhe. Kanaaf gara waaqayyootti deebi jireenya argat gara waaqayyootti haa deebinu jireenya argannaa kan jedhu jechuudha. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf dubbii waaqayyoo keessaa dhaqee kan dubbisu faaruu Ermiyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 1 dhaqee dubbisa. Akka jedha sagalee waaqayyoo attamitti warqeen gurraacha'ee qeequllaan bifa geeddarate dhagoonni mana qulqullummaa walga'ii karaa gurguddaa hundumaa bittinfamanii ilmaan Xiyoon warri dur qeequllaa ilaalamaa turan amma attamitti akka qodaa suphee isa harki namaa hojjetee ta'anii wangoonni illee ilmaan isaanii harma hin hoosisu sabni koo garuu akka guchii lafa onaa keessa jirtu gara jabeeyyii hin ta'anii. Iddoo kana keessatti waan gurguddaa dubbata kutaa kana keessatti maalidha innis rakkina Yerusaalem irra ga'ee yeroo inni itti dubbatu rakkina Yerusaalem irra ga'e maaltu irra ga'e yoo jettanii jireenya isa duritti jiraachaa turte jireenya isa kan waaqayyoo gattee irraa galagaltee jireenya isa kan mataasee filattee yeroo isheen itti waaqayyoon dhiiftee gara mataa yaada mataa isheetti deebitee argina kutaa kana keessatti. Maal godhanii waaqayyoo isa isaan geggeessu dhiisanii waaqayyoo ofirratti moosisan dhiisanii maal godhanii gara yaada mataa isaaniitti deebi'an gara waaqayyoon dhiisanii gara yaada koon na baasa beekamsa koon na baasa qabeenya koon na baasa beekumsa koo yookaan dandeettiin qabuun na baasa jedhanii yeroo isaanitti dhiisanii waaqayyoon dhiisanii gara isaaniitti deebi'an argina kutaa kana keessatti kan inni dubbatu isa kanadha. Kanaaf akka jedhe attamitti warqeen gurraacha'ee jedhe baay'ee waan nama dhibudha. Warqeenuma ture garuu amma warqeetu deebi'ee gurraacha'ee mee ilaalaa fudhadhaati. Attamitti warqeen gurraacha'ee warqeen qullaa'aan bifa geeddaratee attamittis dhagoonni mana qulqullummaa walga'ii karaa gurguddaa hundumaa irratti bittinfamanii ilaalaa. Namni gaafa waaqayyoo irraa galagalu namni gaafa waaqayyoon dhiisu maalidha jechuudha? Gatii tokko hin qabu. Gatii hin qabu. Namni kan inni bareedu kan inni galma ga'uu danda'u yoo waaqayyoo wajjin ta'e qofa. Kutaa kana keessatti baay'ee jecha gurguddaadha kan dubbatu. Warqee ta'uusaa kan inni ittiin beekamu qullaa'aa ta'uusaati. Warqeen tokko
abidda bu'ee ilaala. Fakkeessaa miti warqeedhuma. Warqeen qulqulluudha. Warqeen abidda yoo buustan hin gubatu. Garuu kan warqeen taane hin gubata. Warqummaa ishee gadhiiftee Yerusaalem kun warqee turte. Waaqayyo qulleessee ishee kaa'e. Waaqayyo ati warqeedha jedhe. Ati gati jabeettiidha jedhe. Dhaggeeffadhaa ergaa namoota baay'eedha kun. Ati gati jabeettiidha. Si harkaa warqeen qaba. Kanaaf atis warqee taatee jirta jedhee qulleessee ishee kaa'e. Garuu maal goote Yerusaalem kun kan sabni kun warqummaa ishee gadhiiftee galagalte. Waaqayyo irraa deebi'an. Waaqayyoon dhiisan. Gara yaada isaaniitti kufan. Achumarraan akka jedhe gajjallaasan. Amma attamittiin akka qodaa suphee isa harki namaa hojjete ta'anii ilaala. Baay'ee nama garra. Warqummaa ishee gadhiiftee suphee isaa harka namaatiin tolfame biyyoo isa lafarraa xafaxafamee supheen hojjetan. Amma suphee yoo fudhattan ilaaltan namni suphee wallaalee hin jiru. Namni suphee wallaalee hin jiru jedhee nan yaada. Suphee beekna. Supheeni utuma hojjetu in caba. Eeggannoo barbaada. Lafa buuftanii jennaan akka sibiilaa ooluu hin danda'u. In caba. Jabanaa ta'uu maala ta'uu suphee irraa hojjetame taanaan in caba. Cabee jennaan gatuudha. Baasanii gatuudha. Gatii hin qabu jechuudha. Wayitti galuu hin danda'u. Sibiila yoo fudhatanii ilaaltan lafa yoo bu'ee in cabu. Supheen garuu hin caba. Akkamitti akka inni wal fakkeessee dubbatu ilaala. Namni hafuurri qulqulluun keessa hin jiru taanaan supheedha jechuudha. Namni Waaqayyoo keessa hin jiraatu taanaan. Namni yaada isaa geeddaratee yaada qalbii diddiirrannaa qabaatee gooftaa wajjin hin jiru taanaan supheedha jechuudha. Supheen immoo guyyaan itti cabu hin beekamu. Supheen immoo hammam akka turu hin beekamu. Supheen woo lafa bu'ee hin oolu. Rakkinni yoo itti dhufe hin oolu. Tarii tuma abiddarra taa'uu dho'uu danda'a. Tarii nama harkaa bu'ee cabuu danda'a. Na dhaggeeffadhu. Warri Waaqayyoon dhiistanii deebitan. Warri tajaajila lafa keessanii lallaba dhiistanii geggeessummaa dhiiftanii kennaa Waaqayyoo isinitti kenna dhiiftanii deebitanii gara yaada keessanitti kuftan na dhaggeeffadhaa. Waaqayyo akkasiniin jedha. Erga na dhiistanii deemtanii lafatti kuftanii cabdaniin beektaniidha Waaqayyo. Warqummaa keessanitti deebi'aa isiniin jedha Waaqayyo. Yoo gara kootti deebitan, yoo yaada geeddarattan jireenyan isiniif qaba. Ankanaachi garuu akkuma suphee kanaa yeroo cabdan yeroo miidhamtan hin beektan jechaa gara kootti deebi'aa jireenya argattu jechaadha Waaqayyo. Hara baay'een namaa yoo fudhattanii ilaaltan cubbuu hojjechuun bara kana keessatti qaroomina ta'eera. Nama goyyomsuun, nama harkaa bifa adda addaatiin goomsanii nyaachuun, bifa adda addaatiin nama miidhuun, nama goyyomsuun, waan meeqa gochuun bara kana maal ta'eera? Beekumsa ta'eera. Cubbuun hojjechuun biqaatii jedhameera. Bilqaaxxii cubbuun irratti gadi cabee akka rakkisaa jiru hin beekan. Dhaggeeffadhaa. Maqaa gooftaa Yesuusiin sagalee Waaqayyoo lallabu kun laphee kee haa argatu. Kanaaf Yesuus Kiristoos wajjin warri jiraatan jireenya qabu. Gara Waaqayyootti deebi'uudha. Qalbii diddiirrannaa yeroo hundumaa har'a manni namaa maaliif garafamaa jira? Namni maaliif du'aa jira? Beelli maaliif biyya irratti ta'aa jira? Maaliif sigigaannaan lafa yookaan raafamni lafa lolaadhaan wantoota adda addaatiin maaliif lafa irratti baay'achaa jira beektu? Nama gara Waaqayyootti deebi'uu didee boleetti na dhaggeeffadhu. Ana dabalatee gara Waaqayyootti deebi'i. Deebi'i gara Waaqayyootti. Dhiisi waan Waaqayyoof hin taane. Baasi yaada kee keessaa. Baasi laphee kee keessaa waan gooftaan sirratti jibbe. Deebi'i gara Waaqayyootti. Waaqayyoon dhuunfatami yoo jireenya barbaaddate. Har'aa waan lafa irratti argamuuf kanaaf jennee sammuudhaa cabnee olii gadi fiin. Fooqis ijaar. Waan barbaaddes qabaadhu. Birrii meeqas qabaadhu. Miliyoona meeqas qabaadhu. Na dhaggeeffadhu. Waaqayyoo wajjin hin jirtu taanaan akkasumaanidha. Lafa keessa jirtu dafii yaadadhu. Kaleessa Waaqayyo maal siin jedhe? Waaqayyo wajjin akkamitti deemaa turte? Har'amoo maal keessa jirti? Mee qorii of ilaali dhaabadhuuti. Utuu rakkina nu deessiin, utuu akkasan ta'ee harka koorraa badee hojjedheen dhabee namanna goyyomse akkasan ta'e utuun jedhiin dur maal turte? Waaqayyo maal siin jedhe dur? Maal sitti kennate Waaqayyo? Maal siin jedhe Waaqayyo isa yaadadhu? Gara Waaqayyootti deebi'i. Isa kana gara Waaqayyootti deebi'i. Jireenya argatta.
jireenya si eeggachaa jira. Badiisa miti, kufaatii miti, caba miti. Yoo gara Waaqayyootti deebite jireenya si eeggachaa jira. Lafarratti badhaadhummaa, Waaqarratti jireenya bara baraa. Hundumaatti harkeessa hin beekudhaa gochuu minaan jedhe. Dhaggeeffadhu jireenya barbaaddate. Irratti argamuuf Waaqayyo Gooftaan nu haa gargaaru. Hin beekon Hafuurri Qulqulluun gara kootti deebi'anii jireenya argataniitti minaan jedhe. Dhaggeeffadhu. Ergaa baay'ee qabda ta'a. Sitti raajamuu danda'a. Na dhaggeeffadhu. Har'a garuu ergaa sana bira ga'uudhaaf har'a Waaqayyo gara kootti deebi'ii qalbii diddiirradhu siin jechaa. Qalbii diddiirradhu siin jedha. Jireenya si eegaa jira, jireenya sii kenna siin jedha Waaqayyo. Isa si uumeetu dubbachaa jira. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf iddoo kana keessatti gaa attamitti warqeen gurraachaa, warqeen qullaa bifa geeddaratee jedha. Akkuma mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 irratti waldaa Efesooniin maal ittiin jedhe? Dur raajonni si gidduutti qabamuu barsiisa sobaa hin qabda turte jedhee isa booda gaafa gara sitti eebbistan akkas jedha. Jaalalli akka durii si gidduun jiru eessarratti akka irraanfatte, eessatti akka kufte yaadadhu si argadheera ittiin jedha. Kana ta'uu baannaan baattuu ibsaa san iddoo isaatii buta'e. Rakkoo ta'a jechuudha. Baattuun ibsaa san iddoo isaatii bunnaan dukkanatti galuudha jechuudha. Waaqayyo Gooftaan nu haa gargaaru. Gara Waaqayyotti yeroo deebinu qabxii lamaan tokkoon dubbadha. Gara Waaqayyotti yommuu deebinu tokkoffaa irratti Waaqayyo dheekkamsa isaa hin dhiisa yookaan nurraa deebisa dheekkamsa sana. Dheekkamsa safidi. Dheekkamsa safidi. Nurraa deebisa. Isa nutti dheekkamuuf ka'e. Gaafa gara Waaqayyotti deebinu. Uumama boqonnaa 18 lakkoofsa 25 akka jedha. Abbaan firdii guutummaa biyya lafaa firdii ta'uu isaa kennaa mitiiree. Kanaaf namni qajeelaa akka nama jal'aa gochuun isa qajeelaas isa jal'aa wajjin ajjeesuun si irraa hafagaatu jedhe. Waaqayyo immoo deebisee mandaratti Sodom keessatti namoonni qajeelota 50 yoon argadhe isaaniif jedhee guutummaa iddoo sanaaf nan dhiisa jedhe. Elaa dhaggeeffadhaa. Maal jedhe? Waaqayyo immoo deebisee mandaratti Sodom keessatti namoota qajeelota 50 yoon argadhe isaaniif jedhee guutummaa iddoo sanaaf nan dhiisa jedhe. Maal dhiisaaf? Cubbuu ishee dhiisaaf jedhe. Nama qajeelota 50 yoon argadhe Sodom, biyya Sodom jedhamtu kana maalan godhaa? Nan dhiisa jedhe. Ilaalaasin. Waaqayyo irra namni qajeelaan tokko mandaraa tokko yookaan hawaasa tokko keessa jiraatan naa ta'e Waaqayyo nama sanaaf jedhee akka inni araara godhu ilaalaa. Musee fa'aa dhaga'ee Waaqayyo deebisaa ture miti saba Israa'el irraa yeroo dheekkamuuf ka'e. Yeroo itti Museen lakkii saba kana hin balleessin ittiin jedhe. Hamma saba kana balleessitu anaan maal godhii caaffata kee keessaa na balleessi. Gara Waaqayyotti galagalee hin balleessin saba kana. Waaqayyoon dhiisee dheekkamsa fiduuf ka'e sana hin dhiisee. Har'a xinnaaf guddaan keenyarra waldaan kiristaanaa kamiyyuu na dhaggeeffadhaa. Waldaan kiristaanaa baay'ee isaarra ofirrattanii ilaaltan kadhannaa miti jilba kadhatamti akkatti dubbii olii gadi afarsu. Kanaaf biyyi keenya fayyina dadhabde, kanaaf biyyi keenya nagaa argachuu dadhabde jeeqamaa jiru. Kiristaanni kadhatu hin jiru. Wal irratti ka'uu, wal balleessu, maqaa wal balleessu, wal miidhuu, tajaajilaa cabsu, amantoota cabsu, wal cabsu, wal miidhuu jiru. Mandaraadhaa waliin tolu, ollaa wal bira jiru waliin tolu. Ollaanii kanarra waliin tolu, maqaa wal balleessu. Kana guuti namni qalbii diddiirratu hin jiru. Waa'ee biyya keenyaa kana namni qalbii geeddaratu dhugaadhaan hin jiru. Kanaafidha. Kanaaf akka jedhe Waaqayyo kutaa kana keessatti nama 50 yoon argadhe nama 50 sanaaf jedhee maalan godha nan dhiisa dheekkamsa koo nan deebisatti jedhe. Biyya Sodom kana hin balleessu jedhe. Har'a waldaa keessa meeqa jira laata qajeeludha? Nama qajeelaa meeqa jira laata? Waldaan kiristaanaa baay'eedha.
Onlaayinii kana yoo fudhattanii ilaaltan baay'eedha. Onlaayinii keessa meeqa jira laata namni qajeelaan? Waldaa warra wangeelaa Ebenezer kana jala nama meeqa jira laata? Nama meeqa qaba laata Waaqayyo? Amantoota keessa, geggeessitoota keessa hin beeku, Gooftaan beeka. Isa kana ilaaluun gaarii. Kanaaf gara Waaqayyootti yeroo deebinu Waaqayyo dheekkamsa isaa hin dhiisa. Dheekkamsa sana hin deebisa jechuudha. Waaqayyo dheekkamsa biyya keenyaaf jireenya keenya irraa haa deebisu. Araara godhachuudha. Naanawwee yoo fudhatte ilaaltan akka jedhu naanawween galagaluuf jetti ittiin jedhamini sababa cubbuu isheen hojjette na bira ga'eera waan ta'eef garuu Yoonaas adiiduu mana deebi'ee dhaqeera. Waaqayyo maal godheera? Naanawwee araara godheeraaf fayyiteef jechuudha. Har'as gara Waaqayyootti gaafa deebinu jireenya keenyaaf fayya, biyya keenyaaf fayya, mataa keenyaaf fayyina jechuudha. Waaqayyo Gooftaan nu haa gargaaru. Inni lammataa fayyina lubbuu fi fayyina hafuuraa arganna. Gaafa gara Waaqayyootti deebinu fayyina lubbuu fi fayyina lubbuu fi fayyina foonii arganna jechuudha. Gaafa gara Waaqayyootti deebinu fayyina lubbuu fi fayyina sakam fayyina foonii. Lubbuun hafuuruma jechuudha. Hafuurri fayya jennaan fooniin fayya. Amma fakkeenyaaf inni isinitti hima. Hafuurri qulqulluun gaafa nama keessa jiraatu, inni keessa jiraatu foonsaa sunis fayyaa ta'a jechuudha. Dhukkubsataa keessa hin taa'u jechuudha. Foon sana fayyisee keessa ta'a. Kanaaf fayyina maalii fi fayyina lubbuu fi fayyina foonii arganna jechuudha. Lubbuu keenya duwwaa fayyamte yookaan hafuura keenya duwwaa fayyee dhiisatu hin taane. Maaltu fayyi? Foon keenyas hin fayyaa, hafuurri keenyas yookaan lubbuun keenyas hin fayya jechuudha. Isa kana beekuun barbaachisaadha. Mee dhaqnee dubbii Waaqayyoo keessa deebii boqonnaa 32 lakkoofsa 24 dubbisa. Akka jedha sagalee Waaqayyoo. Beela isaan dadhabsiisu isaanittan erga. Kolfa nama miixuus fi dha'icha nama ajjeesu, ilkaan bineensotaa, hadhaa bineensotaa, lafa mumunyuuqanis isaanittan erga. Alaa billaan isaan harkaa ijoollee hin fixa. Mana keessaa sodaan jira. Dargaggeessonnii fi durboonni, daa'imnii fi jaarsoliin hin balleeffamu. Ani iddoo fagootii isaan nan tamsaasa. Seenaa isaanis immoo namoota gidduudhaa nan balleessa. Nan jedhaan ture. Garuu diinonni hirree keenyatu mo'e malee Waaqayyo kana hundumaa hin goone jedhanii akka ana hin aarsneefan dhiise. Ameen, ameen, ameen. Ilaala. Iddoo kana keessatti waa Waaqayyoo dubbate jechuudha. Beela isaan dadhabsiisuun isaanittan fidan ture. Kolfa nama fixuu fi dha'icha nama ajjeesu, ilkaan bineensotaa, hadhaa bineensotaa, lafa mumunyuuqan isaanitti nan erga. Kana erga jedhee booda erga dha'icha akkasiin irratti hin fida. Erga jedhee booda akka jedhe kuna dhufee lakkoofsa 27 irratti garuu jedhe diinonni hirree keenyatu mo'e malee Waaqayyo kana hundumaa hin goone jedhanii akkana hin aarsneefan dhiise. Ilaala maal? Diinonni kana Waaqayyo hin goone nutu godhe jedhanii gammadu waan ta'eef kanaaf jedhee maalan godhe nan dhiise. Silaa rukuttaan fiduuf ture kana ture jedhee lafa kaa'e. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Dabalataan immoo Ermiyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 19 hanga 20tti dubbifadhaa. Kanaaf obboloota koo gara Waaqayyootti deebi'uu qabna. Jireenya argachuudhaaf, darbuudhaaf, ooluudhaaf yeroo hundumaa qalbii diddiirrannaa qabaachuun nurra jira. Sadageenya Gooftaan nuuf eebbisu Waaqayyoon hin kadhanna. Galanni guutuun siif haa ta'u. Abbaa Hafuura Qulqulluu karaa dubbii sagalee kee dhuftee jireenya keenya fayyiftee ulfaadhu. Bara baraan si haa galatu. Bara baraan kabajamu. Bara baraan ol jedhu. Jirtaa ulfaadhu.
Egaa kunoo yaa Waaqayyo gara kootti deebi'aa jette. Obboleessa kootiin jette, obboleettii kootiin jette, anaan jedhe Abbaa. Yeroo kanaa kaafnee gara keetti deebinaati nu gargaara. Maqaa Yesuus Kiristoos nan jedha. Yeroo kana hafuurri gara keetti nu deebisu, hafuurri gaabbii waan goonetti kan nu gaabbisiisu, balleesseera kan nu jechisiisu, maqaa Yesuusin hafuurri kee yeroo kanaa kaasee nu haa dhaalu. Deebisi obboleettii ko, deebisi obboleessa ko. Anaanis na deeffadhu, nu deeffadhu gara keetti. Fuula kee araara nuuf ibsi, waldaa kana fayyisi. Ilaa kunoo yaa Waaqayyo obboloota koo iddoo adda addaa ta'anii kan jiran, bakka adda addaa lafa isaan jiranitti harki kee araara bira haa ga'u. Araara kee irraan kan ka'ana fayyan, araara kee irraan kan ka'ana fayyan, araara kee irraan kan ka'e yaa Waaqayyo fayyinni nuuf haa ta'u. Biyyi keenya haa fayyitu, dacheen keenya haa fayyitu, jireenyi keenya haa fayyu. Gooftaa Yesuus Kiristoos nu gargaara. Gara keetti deebinaa nu gargaara. Qalbii diddiirranna, balleessineerra, karaa kee irraa gorreerra. Eeyyee yaa Waaqayyo lafati nurraan barbaanne dhaabbanneerra. Waan ati nurraan barbaanne dubbanneerra. Yaada keenya, adeemsa keenya hundumaan dogoggorreerra. Yeroo kana fuula kee araaraa nuuf deebisi. Ati nu wajjin ta'i. Jireenya keenya hundumaa kana ati golgi. Obboloota koo lafa isaan jiranitti ati gargaara. Ana dadhabaa mucaa kana wajjinis ta'i. Araara kee, hafuura kee, ayyaana kee nu wajjin ta'i. Kana hundumaa waan gootuuf ulfaadhu. Maqaa jaallatamaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Gooftaan koo si haa eebbisu, eebbifamaa.